Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoodha akkam nagaa jirtu warri musliimotaata warri kuwwan akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Maqaan koo Dr. Nimoonaa yookiin Dr. Tamaan Boonsuun jedhama. Egaa har'as mata duree biraa qabbana yookaan qorra yookaan michii sombaa nimooniyaa isa jennu maal akka ta'e xiqqoo hubannoo tokko tokko isinii kennuuf dhufeen jira. Egaa nimooniyaan iddoolee garaagaraa keessatti maqaalee garaagaraatiin beekama. Fakkeenyaaf naannoo Arsiitti qorra yookiin michii sombaa jedhama. Gara baha Oromiyaa Harargeetti immoo qabbana jedhanii waamu baay'inaan. Waama raafuu nimooniyaan qabbanni yookiin qorri maaltu fida? Falli isaa hoo osoo mana yaalaan ga'e maaltu carraa kanaas qabamuu carraa dabala kan jedhu gabaabinaan haa ilaallu. Qabbanni yookiin michiin sombaa nimooniyaan infekshinii madaa'uu sombaati. Inni kunis infekshinii alveolaa eerspeesiiwwan iddoolee qilleensaa gara gadii jiran sombaa isaan biroonkiyoolsii gadi jiran intertisheem alveolaa eerspeesiiwwan achi jiran sun yoo kan madaa'an ta'e infekshinii kan godhatan ta'e nimooniyaa jennaan jechaadha. Nimooniyaa kana immoo maaltu fiduu danda'a kan jedhuu fi wantoota garaagaraatu fiduu danda'a. Isaan keessaa baakteeriyaa kaasuu ni dandeenya. Baakteeriyoota gosa garaagaraa fiduu danda'u. Fakkeenyaaf Escherichia streptii nimooniyaa, Clamdylia nimooniyaa, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhal fi kan kana fakkaatan baakteeriyaa kaasuu dandeenya. Inni biroo vaayirasoota gosa garaagaraatu fiduu danda'a. Fakkeenyaaf riinoovaayirasii, respiratory syncytial virus, adenovirus, parainfluenza virus, coronavirus fi vaayirasoota garaagaraa baay'ee isaanii kaasuu dandeenya. Fangasoonnis fiduu danda'u. Fakkeenyaaf histoplasma capsulitum, coccidomas immitis, cryptococcus neoformans fi kan kana fakkaatan kan jedhaman hedduun isaanii fangasoonnis fiduu ni danda'u. Protozaanis fiduu ni danda'u fi kan kana fakkaatan wantoonni biroo even sanarraa darbee nyaata aspaayireetoo godhe namni tokko akka tasaa fakkeenyaaf gaggabdoo qabaate yookaan immoo anesteeziyaa sarjeriin baqaqsuun hojjetamee fi hadoocharra yoo ture akka tasaa namoonni hoosanii hargansuu onnaa isaanii karaa qilleensa isaanii eerwee isaanii protect eeguu hin danda'anii ogguusan ogaggabe yookaan yoo akka tasaa anesteeziyaa harka ture ta'e tasa baay'inaanis ta'uu baatu aspaayiree godhuu danda'a. Aspaayiree godhe immoo baakteeriyaawwan gara olii gara laagaa keenyaa keessa jiru yeroo san gara seenuu danda'u gara sombaa yookaan tasas darbee nyaanni illee waan akkasii seenuu danda'a. Hogguusan aspaayireeshin nimooniyaa isa jedhamu kunillee nimooniyaa akka itti fiduu danda'udha. Nimooniyaan kana erga jenne mallattooleen nimooniyaa hoomee maal fa'ii akkamiin ibsama yoo jennu nimooniyaan baay'inaan qufaa gogaa qabaachuu danda'a. Akkitaas qabaachuu ni danda'a. Darbee dhiigas qabaachuu ni danda'a. Dhukkubbii qomaati. Dhukkubbiin qomaa kunis kan ibsamu dhuguu hafuura baafannu hundeeffannu nu dhukkubaa cinaa qomaa kanaan dhukkubbiin akkasii nama dhagahamuu danda'a. Keessaayyuu gara somba miidhamsaniitiin dhuguu hafuura baafannuu fi hundeeffannu nama dhukkubaa ho'a qaamaati. Ho'i qaamaan jiraataa fi varanni jennuuni hafuura nama ciccitu hafuura kukkutuu mataa dhukkubbii mataa dafqisiisuu fedhii nyaataa dhabuu dhukkubbii maashaa buusaawwanii inni kun haqqisuunis darbee jiraachuu ni danda'a jechuudha. Asirratti haala inni ittiin ibsamu yookiin mallattoolee isaa kanaan nimooniyaan tiipikaal inda tiipikaal nimooniyaa jennee qooduu dandeenya. Tiipikaal nimooniyaa jennuun mallattoolee sombaa akka qufa'uu, ho'a qaamaa, hargansiisa hafuura ciccituu kan qabaatu ta'e tiipikaal jennaan. Inni kunniin baakteeriyoonni fidaniin illee baakteeriyoota salphoodha. Hagas yeroo dheeraa turuu kan dandeenye. Tiipikaal kan jennuun immoo mallattoolee sombaan alaa akka garaa dhukkubbii, baasaa, maashaa dhukkubbii, fedha nyaataa dhabuu, haqqisiisoo maama kana fiduu danda'a. Tiipikaal nimooniyaa jennaan baakteeriyoonni kan fidan illee kaawwan adda kan akka lijoonillaa nimoofiliyaa, maayikoopilaasmaa nimooniyaa fi mallattoon kunillee yeroo dheeraaf turuu danda'a. Nimooniyaan yoo guddate guyyaa 15 akkana torbee lamaa gadi kan turuudha. Garuu inni kun tiipikaal nimooniyaa kun hanga ji'a tokko turuu kan danda'udha. Inni biroo wantoonni
nimooniyaaf nama saaxilan maal fa'aa isaan jennee yoo kan laalu ta'e alkoolii dhuguu, tamboo aarsuu, dhukkuboota akka shokkaaraa, asmii, COPD, HIV, dhukkuboota onnee, kalee, gaggabdoo qabaachuu, hir'ina nyaataa, malnutrition qabaachuu, utaalloo yookiin diffafni yeroo dheeraaf yoo namarra ture ta'e, qulqullinaaf of dhuunfaa sirriitti kan eegan namoota hin eegne ta'e, hir'ina nyaataa qabaachuu, hir'ina dhiigaa aneemiyaa qabaachuu, namoota umriin bulee ta'uu waggaa 65 olii fi namoota ijoollee waggaa 5 gadii kun sababa akka saaxilaman nama taasisa. Ergaa kana jenne nimooniyaan kun haala kamiin beekamaa kan inni jedhuuf nimooniyaa ta'uudhaaf dirqama raajii yookiin marmara mana yaalaan barbaachisu namni tokko qufaa gogaas akkitas qabaatu ho'iinsa qaamaa fiivarii fi hargansiisuu hafuura nama cituu qaqqabaate haarawatti kan eegalu dhukkuba biroo turan dhukkuba onnee kalee maal waan akkasii asmii yoo kan qabaanne ta'e nimooniyaa jedhama. Mallattoo sadiin kan arginaan nimooniyaa jechuu ni dandeenya. Dheerinni guyyaa isaa guyyaa 15 gad ta'uu qaba. Guyyaa 15 ol ta'e taanaan namni sun dirqamatti ilaalamuu qaba jechuudha. TB yaalamuu qaba. Mallattoon TB kanneen biroollee jiraatan garuu TBf ilaalamuu qaba jechaadha. Raajiin barbaachisuu danda'a. Raajiin garuu yoo ogeessi ilaalee komplikeeshinii rakkoo komplikeeshinii ishee bishaan sun barratti kuusuu danda'a. Faabroosis waan jennuun uumuu danda'a. Wantoota garaagaraa fiduu danda'a. Yookaan sakkuchaa irraa kaasuun dirqama. Yookaan dhaggeeffatee isteetoskooppii waan jedhamu dhaggeeffatee waan dhaga'u dhaga'ee yoo wanta raajii dirqama komplikeeshinii kanatti agarsiifne ta'e kaasuu baasuu dhabuu danda'a. Falli osoo manatti gochuu dandeenyu dhuunfaatti kan jedhuuf immoo dhangala'aa sirriitti dhuguudha. Yeroo baay'ee respiratory disease yookiin dhukkubsa qaama hargansuu kun karaa funyaanii naannoo ta'uuwwan akkasiin dhangala'aa baasuu irratti sirriitti hojjetu. Kanaafuu dhangala'aa sirriitti dhuguu qabna. Wantoota akka dammaa, ginjibila, qullubbii adii, hurka bishaan afaan keessatti lulluuqachuu, utaalloo irraa dafnee fayyuudhaaf waan akkasii kanneen gochuun immuniitii keenya waan jabeessuuf sirriitti gargaara. Alkoolii dhuguu dhiisuu, nyaata madaalamaa gandamee nyaachuu, tamboo aarsuu dhiisuu, sochii qaamaa gochuu wantoonni kun baay'inaan sirriitti barbaachisaadha. Kana goolee namni olii kun mallattoo olii kun yoo itti cimu ta'e gara mana yaalaa dafee deemuu qaba jechaadha. Har'aaf kanuma isiniin qabaadhee nagaa fayyaa turaa.